akkamitti halaalan akkanatti wanni jettanii duuba jaalalli akkanatti irraa si qabuu danda'e? Ani jaalala na qaburallee beektaa hawwii kiyya guddaa ture argeetumaan isatti haasayaa waan jedhu wayii argee garuu isatti haasa'uu baay'ee gammade. Bakka dhiisaa dhafaatee ta'e na dhiisi bakka wallaahi dhugumaan siin jedha dhiisi. No dhiisi wallaahi akkasii miti dhugumaan jaalatti keessattuu viidiyoo isiin jette sun dhugaa rabbii baay'ee namatti dhagahama. An keessallee hin beeku garuu mucaan hin beeku mucaa wajjin turre as Naayiroobii wajjin turre amma Kanaadaa jiraata Albertaa yookaan Kaalgaarii jira hin dubbisa galgala kanaan hin dubbisa keessan barreesse akka haadha faateetti wal argee falli tokko wanni tokko uumamtuun hin godhaa. Isiilleen baay'ee gammaddee miira laalama boohu jirti. Gammachuudha booyi kun gammachuudha. Gammachuu maaliti? Atakkaa waliin garre halaala turanii beekta. Halaala irratti akkasitti gaawaa baay'ee irratti wanni godhaa turanii viidiyoo garaagaraa viidiyoo amma isiin akkas jejjettee sun faagarte. Baay'ee dhugaa isiilleen ammoo jaalala dhugaa qabdii fi jaalala onnee arguta mimmaan ishee amma barnami garii laala dala deemee piraankiidha bar piraankii mimmaan ishiin buusu jirtu hin gartuu hay mimmaan ishiin buusu jirtu hin gartuu maali yoo jette ati akkasiin buutuu eega yeroo baay'ee jechuudha waan qoosuuf jecha namni waan dhugaadhaan miidhamee yookaan ammoo dhugaadhaan booyuutti hin fakkaatanii. Mee gurba ergaddu yari mee wajjin ajjal jiraata anni seesisaa eegime mee milkeessoo kenna ergaddu mee ni seesisaaf yaa milkeessoo seensi mee ni seesisa ay milkeessoo carraa mee ergaddu mee milkeessoo kenna siin seesisa ergaddu mee no akkasii miti bannaa adifaatee waan akkasii sun hin qabdu so أولد سنجرسيس إن شاء الله أتلينا ما يا وان وني تبو تكنا ديس لقى ربي سنجرن بوين هذا فاتينا سنجري لقى بوين ركون كم بقى كم تشورا إن بيكا كم تشورا كاسي بوتشي سجرونين بيكا كم تشو مالي في وقا باجي ولينجري نميلي نجرتي فيديو تنتي تكتسا كسي ولا رتفوري وني قراتوري so Rundi yuga machuda isinammo warra dala deemtanii prankiidha mee jettani adabada qoosaa isin waggaa baay'ee qoostuuta kana miidhu jirumtootan qoosaa isin qoostu andugaa isinitti hima nami qoosurraan beekan yoo inni gaafa ni du'ee boolla jala seena beeytanii beeytas nami qoosu osuma kana qoosu du'a mee amma maaliif beeyt jaalala dhugaatii riilii jaalala dhugaatii naan jetti nama dhibbaaf nama dhibba shan nama dhibba jaalala akkasitti riilii jaalala dhugaatii. Jala dhugaatii itti maal hayya agas rakkamaa gootuu fi mee piraankiidha ooniini maali maal jechuu fedha wadhugu ergadhu milkeessoo ergadhu ilma namaa akkanatti taphattee dhiisuu hin dandeechu bro sanii miti aadi hundi keessaanii yoo hojii fi haa nyaatanii gubaa kanallee rabbiin isaan agarsiisu hin jedhaani nama dubbachuu hin danda'u ati yoo dandeette bicha waan kan akka keessaan naa xumurteetiin jettu abdii sirraa qabaa anniitti furaanaatti jeeba ati bakka miira keessa galtee beeku dhugaa rabbi na ulfaata miira keessa galteen booyini dhiisi bakka dhufaateetiin dhugaa rabbisi anniin beeka akkasi dhagaamuun hin beeka arguttiin jira akka inni si dhagaamuun hin beeka nami agartee social media irra gabbee mimmaan isaa gajjisu hin jiru jaalala waan ta'e maali wanni kana oli jirti abboo ummata keenya kan koomentii kana naa ajaa'ibaa bara ijoolleen isi yoom waasinii galan naa jedhe isi yoom waasinii galan isi yoom waasinii galan arra isi jaalate isaan jaalate maaltu isiniin gahe jaalaltee nuti kaawwanni keenya keessa waliif finnee obbaafne as kubba gammachuusi inshallah torbaan takka booda ililliin hin gartan as gubbaa jechuudha haadha faatii fi milkeessoo keenya. inshallah akkasii qoosaa miti sobaa miti haadha faatii amma miira keessaa bahi gaaba amma inshallah keessan xumurra jennee miti miira keessaa baadha isinillee miira keessaa baati.
miira keessaa bahatii isinilleeni akkasi dhagaamuun beeka baay'ee akkasi dhagaamuun beeka garuu an dursa dhugaa rabbii isin jedhu dhuguma rabbii isin jedha an dursa inseen akkasise just an foofani jedhuma wanni jedhe an dursa bakka warri kun taphumaaf akkana jedhee tuma walii wanni jedha malee jaalala akkasitti yookaan ammoo jaalala gartee waan hagana baay'ee waan hagana tureessitatti fakkaan viidiyoo maalii wanni qabatamaa jiraachuu kunni tokkollee hin garreellee waan ta'eefi akkas natti fakkaate ture an dhiifama awwaan godhuu qabu nin godhaa ati ni komentii illee ilaalte miira waan namtuu sitti hin dhaga'amin ijoolleen akka feete haasofti namni komentii jalatti akka fedhe jechuu danda'a. Inshallah tammoo ni argatta milkeessoo inshallah milkeessoo ati nammoo keessan na dubbisi awwalitti ni fidaa jechuudha. Agartee milkeessoo dhaga'u jira. Ani tumura ani riyaa khiyyaat milkeessoo niin tumura kasin galgala kanayyuu walitti dhuftan niin godha inshallah niin godha natti dhiisi akka sin galgala kanay waliin haasoftan niin godha mucaan riyaa khiyyaa niin beeka milkeessoo niin beeka as Nairobi ture deeme biyya tana ture asirrumaa Kanaada deeme so akkasi yoo as jala jiraatee iyyuu barreessi jeen ture barreessimee milkeessoo as jala jiraatee barreessi ammoo Abbaab digaa fi si qaba Hamzaa fi milkeessoo eenyurra jaalataa jedhiini jedha. Hamzaa wal dhiiftaniimi. Hamzaa wal dhiiftaniimi haadha faate. Hamza isa wal been naqar kami eenyu ni Hamza. Hamza ka achi feeroo jiru sun. Hamzaan hedduu jira bar ka eenyu Hamza. Hamza I don't know alam abbaabdi tasjala barreessee Hamzaa fi milkeessoo eenyurra jaalatta jedhii mee naan jedhe beekta Hamzaan beektu Hamza jaalattee turte. Kami Hamza isaan jedharan. Hamza kami mee barreessa abbaabdi ani samaan naan jedhi maalittiin beeka Hamza hin beekan Hamza kami mee naa himi abbaabdi nami beektan barreessa Hamza kami Hamza eenyu Hamza kami Hamza kami mee Hamza Haji Hamza Haji sun jechuun gaafa shaantaa eerpoortii keessaa bu'u shaantaa achi gannaa buuse sanuma arganii haasayan malee. Hamza shaantaa ispoortii keessa si buuse akkasuma. Sanuma haasayan namni kenna wanta akka caafii qabatee haasayan. Ilahi illallah Muhammad Rasulullah. Okay. Hamzaani nama baagii yookaan bursaa kiyya wanirraa naa gabbuuse haga manaa naa geggeesse nama agartee biyya sunillee beeku nama afaanillee beeku nama wal beeku nama taaksii beeku malee Hamzaadhaan wanta akka walii hin qabnu Hamzaadhaan wanta akka walii hin qabnu jettee jirti. Hin dhageenye? Uummanni numa saqooy koomentii akkana barreessan kun isin dalagaan qabdani ati takka Hamzaa dhungattee isin jedhanii bar. A'uuzu billah rabbi takaleessa nyaadhennan deebisin kunoo. Takkaan dhunganneetti isin waan hin jirre naasa'in hagaa maal taatan koomentii jalatti waan hin jirre naasa'inaati. Takka Hamzaa dhungattee hin beektu nami isiin ka dhugaa nami isiin jaalatte. Milkeessoo kana amma milkeessoo fi isiin akkami wal agartii akkamitti fi Kanaada Alberta Kanaada Kalgaaritti wal agartii irratti malee waan Hamzaa dhiisee qaama Hamzaan boorsaa kiyya naa gabbuuse. Jechuudha mucaa tokko jaaladhee ture UK kana jira Taayishaa jedhanii isa san jaaladhee ture dhugamaan bultii waliin oofachuudhaaf fi jireenya keenya waliin laakka'uudhaaf dhugamaan jaalannee dina manallee wal biratti ijaarannee. Bultii hedduu waa hedduu wal bira godhannee qonna wal biratti qonnee harree hedduu wal biratti bitannee wadala gara afurii akkamii qabna kana hunda wal biratti godhannee kaanee biyyatti
Isin harreemaa bittan duub lafa bituu malee harree maal gootanii bittan? Harree jechuun naannoo gara warraa sanitti garbuun xaafiin qamadiin kunniin sirriitti qotama. Okay. San jechuudha akka fakkeenya doonii godhaniitiin itti fayyadaman. Oo itti fayyadamanii. Gara naannoo keenyaatti illee kasallisni bayaa ammas taree deebee dinnichaan kunis haalaan qotamaa. Warqeen kunis ni qotamaa. Kanneen itti fe'anna. Okay. Itti fe'anna jenneetiin walumaa mari'anneetiin binnee garuu jidduu tana keessa mucayyoon takka jidduu tana galtee oduma hin taane jechuudha. Hiriyyamatii yatuyyuu haasaa wal keessa haasoftee ka isarraa fuutee na fidaa keessatti fidaa hiriyyamaan silaa akka hiriyyaatti wajjin jiraannu addaan nu fageessite. Ammas Hamzaanis yeroo suuraa fi irratti sirbuu suuraa fi irratti tattaphatu innis ni argaa. Bakka waluma amantii dhabuurra wal qabnee Hamzuma gargarsiin baase. Ammas taree deebi'eetiin ilma ilaa hadhaatu jaalalaaf kabaja hedduu naa qaba. Baay'ee na jaalata ture. Baay'ee na kabaja. Anis nan kabaja nan jaalata. Yaa ammaaf UK jira. Yaa UK keessa jiraata. Inni illee jaalalaan si miidhe? Jaalala namiidhu yeroo jalqabaatiif akkasuma wajji turre garuu amma erga isarraa onneeti yaa isarraa deeffadheetiin iimeelii kiyya ammoo gara milkeessootitti ergadhe. Milkeessoon biratti immoo yeroo isaan adda waan kiyyaaf ka isaa hin tasaakkaane taate ani nama biraa onnee sanitti ni jaaladha jedhee hin yaadu hin beekne garuu du'aa manaa godhaa gadan beektan. Okay, siifan. An gara kiyyaan waan guddanta hunda siifan godha. Gara kiyyaan narra dhiisaa dafaate. Dhugaa siin jedha narra dhiisi.